YouTube chaanaalii banuun carraa guddaa akka ta'e beekta. Garuu akkamitti akka jalqabdu wallaaltee jirta? Akkuma beekamu YouTube'n hojii guyyaa kee gara madda galii fi beekumsaatti jijjiiruuf furtuudha. Kanaafuu viidiyoo gabaabaa kana keessatti akkamitti karaa salphaa ta'een YouTube chaanaalii kireetaa gochuu dandeenyu ilaalla. Viidiyoo kanaan garumaatti yoo ilaaltan YouTube chaanaalii qarshii hojjetuu danda'u ni banattan. Kanaafuu chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochaa, viidiyoo kana immoo like gochuun hanga dhumaatti nu waliin tura. jalqaba irratti kallattumaan gara Chrome browser applicationii kennaa deemuudhaan iddoo search baarii kanarratti maal jennee search goona youtube.com jennee haala kanaan search goonaa jechuudha. Okay. Akkuma youtube.com jennee haala kanaan search gooneen gara websaayitii YouTube'itti nu fidee jira jechuudha. Asirratti akkuma argitan try searching to get started jedha. Haala kanaan viidiyoo search gootanii ilaaluu dandeessanii jechuudha. Nuti kaayyoon keenya viidiyoo ilaaluu osoo hin taane chaanaalii kireet gochuudha waan ta'eef asirratti akkuma argitan mallattoon profaayilii keessanii yookaan qubeen profaayilii keessan irraa ka'u haala kanaan isinii dhufee jira jechuudha. Achuma gadi cuqaasna. Kana gadi cuqaasuu kennaan dura namoonni viidiyoo kana bilbilaan ilaalaa jirtan akka iskiriin irratti argutti akka argitanitti gara deeskitooppii saayitiitti deebistuu jechuudha. Gara deeskitoop saayitiitti deebisuudhaaf tuqaa sadii tana gadi cuqaastu. Tuqaa sadii tana akkuma gadi cuqaastaniin gara oliitti scroll gochuudhaan jala kanatti akkuma argitan deeskitoop saayitii kana on gootuu jechuudha. Off yoo ta'ee jiraate on gootu akkuma on gootaniin kallattumaan gara duubaa deebinaa jechuudha. Okay, amma kan argamnu youtube.com website irratti jechuudha. Chaanaalii kireet gochuu fi profaayilii keessan asirratti argitan kana gadi cuqaastuu jechuudha. Okay. Akkuma profaayilii keessan gadi cuqaastaniin haala kanaan gara profaayilii keessanitti isin fidee jira. Akkuma asirratti argitan maqaan koo Bayiraa Nuuraddiin jedhee jechuudha. Jala kanatti akkuma argitan kireete chaanaal jedhee nu dhufee jira jechuudha. Inni kun kan dhufuufi namoota iimeelii banattaniif. Tanaan dura namoonni iimeelii qabdan haala kanaan isinii dhufaa jechuudha. Namoonni iimeelii hin qabne immoo saayiniin jedhee isinii dhufaa jechuudha. Akkamitti iimeelii akka banattan yoo hin beekne yookaan bilbila haaraa yoo bitattanii jiraattan akkamitti iimeelii veerifaayir ta'e banuu dandeessan jedhee viidiyoo bareeda isiniif hojjedhee jira waan ta'eef liinkii viidiyoo sanaa diskiripshinii keessaa argatuu dandeessu yookaan immoo kaardii sirra isinii seentanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Namoonni iimeelii hin qabne viidiyoo kanasumatti dhaabaati iimeelii veerifaayir ta'e viidiyoo tanaan dura hojjedhe san deebi'aa ilaalaa banadhaatii koottaa isiniin jedha. Namoonni iimeelii qabdan immoo kallattumaan wajjin itti fufnaa jechuudha. Akkuma asirratti argitan iimeelii keessan jalatti kireete chaanaal jedhee isinii dhufee jira jechuudha. Kallattumaan chaanaalii kireet godhaa isiniin jedhaa jira. Kanaafuu kireete chaanaal kan jedhu sanarra gadi cuqaasna. Okay, kireete chaanaal kan jedhu sanarra akkuma gadi cuqaasneen haala kanaan select picture jedhee nu dhufee jira jechuudha. Picturii profaayilii keessanii haala kanaan asitti filachuu dandeessu. Bakka name jedhu kanatti immoo maqaa chaanaalii keessanii galchituu jechuudha. Ani chaanaalii kana maqaa jijjiiraa fi jechuudha Nuuraddiin Ibraahimin banuun barbaanne hin haqaa jechuudha. Kana haqee maal godha? Beekuu edit tu haa jedhuun beekuu edit tu jedhee banuu barbaade akkuma asirratti argitan haandiliillee beekuu edit tu jedhee nu dhufee jira jechuudha. Kan gara duubaa deebisa akkanatti. Okay, akkuma asirratti argitan name kan jedhu kanatti beekuu edit jedhee beekuu edit tu jedhee barreessee jira. Handle kan jedhu kanatti immoo beekuu edit tu jedhee nu dhufee jira jechuudha. Name jechuun maqaa chaanaalii keessaniiti, handle jechuun immoo maqaa unique ta'e maqaa isin qofti fayyadamuu dandeessan. Beekuu editiin kun nama biraatiif hin banamu jechuudha. Garuu chaanaaliin beekuu edit jedhu kun namni biraa maqaa kanaan banatuu danda'a. Garuu handle kan immoo beekuu edit jedhee banatuu hin danda'u jechuudha. Kallattumaan handle jechuun gabaabumatti maqaa unique ta'e kan isin qofaaf YouTube'n isiniif kennu jechuudha. Kan akkanumatti erga guuttanii booda isin maqaa feetan barreessuu dandeessu asirratti jechuudha. Beekuu edit kana qofaa miti maqaa feetan barreessuu dandeessanii maqaa chaanaalii keessan ittiin banachuu barbaaddanii jechuudha. Maqaa keessanillee gochuu dandeessanii jechuudha. Erga kanatti guuttanii booda asitti select picture bakka jedhu kanatti picturii filatuu fi dandeessanii jechuudha. Ani waan barbaanneef kallattumaan eessa dhanna kireete chaanaal kan jedhu bira dhannaa jechuudha. Kireete chaanaal kan jedhu kajalaa kana gadi cuqaasaa jechuudha. Sekondii muraasa booda chaanaalii keenya bifa milkaa'aa ta'een kireet nuuf godhee jira jechuudha. Akkuma gubbaa kanatti argitan your channel is being created jedhee nu dhufee jira jechuudha. Chaanaalii keessan kireetir ta'ee jira nuun jedhaa jira. Gubbaa kanatti arguma argitan profaayiliin chaanaalii keenyaa nu dhufee jira. Kinoo asirratti argitan profaayilii keenya irra gadi cuqaasnaa jechuudha. Akkuma profaayilii keenya irra gadi cuqaasneen haala kanaan beekuu edit tu jedhee nu dhufee jira. Maqaan chaanaalii keenya handiliileen haala kanaan beekuu edit tu jedhee nu dhufee jira jechuudha. Jala kanatti akkuma argitan maal jedhee dhufeera? View your channel jedha. Chaanaalii keessan ilaalaa jedhaa jira. View your channel kan jedhu gadi cuqaasna. View your channel kan jedhu akkuma gadi cuqaasneen haala kanaan beekuu edit tu jedhee haala kanaan nu dhufee jira jechuudha. Asirratti akkuma argitan customize channel kan jedhu nu dhufee jira jechuudha. Customize channel kan jedhu sanarra kallattumaan gadi cuqaasna. Customize channel kan jedhu sanarra akkuma gadi cuqaastaniin gara YouTube studio tti nu fidee jira jechuudha. Akkuma asirratti argitan welcome to YouTube studio jedha.
continue kan jedhu kana gadi cuqaasna. Continue kan jedhu akkuma gadi cuqaastaniin haala kanaan gara channel customization itti nu fidee jira jechuudha. Channel customization kan jedhu jalatti profile kan jedhu ni jira jechuudha. Akkuma asirratti argitan banner image jedhee nu dhufee jira. Bannerii galchaa jedha channelii keessaniif profile galchaa jedha naming galee jira kinu akkuma asirratti argitan beeku edit jedhee nu dhufee jira. Handle galee jira description barreessaa fi jedha. Add language wantoota baay'eetu jira jechuudha. Kanneen itti deebinee sirreessinaa jechuudha. Kanneen sirreessuu kennaan dura siitingiiwwan sirreessuu qabnu siitingiiwwan barbaachisoo ta'antu jira. Chaanalii keenya persentaa 80 kan ta'u complete kan nuuf godhanii jechuudha. Okay. Siitiin kan jedhu kinoo jala kanatti akkuma argitan siitiin kan jedhu jira. Siitiin kan jedhu kanarra gadi cuqaastu. Jala kanatti mallattoo siitiin kanarra gadi cuqaastu jechuudha. Okay, mallattoo siitiin gara akkuma gadi cuqaastaniin jala kanatti general kan jedhu jalatti channel kan jedhu jira. Channel kan jedhu sanarra gadi cuqaastu. Channel kan jedhu sanarra akkuma gadi cuqaastaniin gara nu fidee jira jechuudha. Akkuma asirratti argitan basic info jedhee nu dhufee jira. Jala kanatti akkuma argitan country of residence jedha. Kana jechuun iddoo jiraattan sanii jechuudha. Iddoo YouTube channelii keessan itti banuu barbaaddan. Kana jechuun biyya YouTube channelii keessan itti banuu barbaaddan jedhee nu dhufee jira. Akkuma isa gadi cuqaasneen haala kanaan biyyoota baay'ee nu tarreessee jira jechuudha. Biyyoota baay'eedha jechuudha. As keessa amma Itoophiyaa osoo sottanii Itoophiyaan hin jirtu. Sababni isaa Itoophiyaan YPB membariidhaa miti. Kana jechuun YouTube program partner program membariidhaa miti jechuudha. Kana jechuun YouTube gaaf Itoophiyaa keessa ta'anii banatan YouTubein yeroo subscribers 1,000 fi wachaawii 4,000 guutan isiniif hin kaffalu jechuudha gara biraatiin. Kanaafuu biyyoota kanneen keessaa biyya isin jirtan isa filattu jechuudha. Itoophiyaa keessa jiraatu baattan fakkeenyaaf UAE jiraattan yookaan Ameerikaa jiraattan as keessatti kinoota Ameerikaan as keessa jira, United Arab Emirates ni jira, UAE jechuudha. United States kinoota keessa ni jira kanneen filattu jechuudha. Yeroo Itoophiyaa keessa jiraattan immoo Itoophiyaan ala biyya Keeniyaan ni jirti fakkeenyaaf as keessa United Arab Emirates ni jira, United Kingdom ni jira. Kanneen keessaa tokko filattu jechuudha. Kan isin filadhu United Arab Emirates gootanii baay'ee gaariidha jechuudha. Osoo wantoota adda addaa isin gaafate namoota achi haala mijeessisuu dandeettan waan ta'eef jechuudha. United Arab Emirates kan jedhu san gadi cuqaastu jechuudha achirra. Okay, United Arab Emirates kan jedhu akkuma gadi cuqaastanii haala kanaan country of residence haala kanaan nu bahee jira jechuudha. United Arab Emirates jedhee country of residence kan jedhu akkuma guuttaniin garanatti akkuma argitan cinatti advanced seating kan jedhu ni jira jechuudha. Advanced seating keessatti wantoota adda addaatu jira kanneen suutaan isinitti ilaaluu dandeessanii kunni seating guuttanii jechuudha. Isa cinaatti immoo future eligibility jedhee nu dhufee jira jechuudha. Future eligibility kan jedhu akkuma gadi cuqaasneen seatingiiwwan guutuu qabnu seatingiiwwan barbaachisoo lamatu jira jechuudha. Kan jalqabaa standard future jedhee nu dhufee jira. Akkuma asirratti argitan upload videos, create a playlist and add collaborate ምናምን jedhee nu dhufee jira jechuudha. Kun enable ta'ee jira jechuudha yookaan nuuf banamee jira. YouTubein ofumaa isaatii channel ma create gooneef nuuf banee jira jechuudha. Asirratti video upload gochuu dandeessanii playlist create gochuu dandeessan jedhee nu dhufee jira. Kan lammaffaa immoo intermediate future jedhee nu dhufee jira. Kun eligible hin taane yookaan enable hin taane jechuudha. Sababni isaa maaliifi kana wanta enable ittiin goonutu jira. Gadi cuqaasna ilaallu yeroo tokko. Okay. Kana enable gochuudhaafi maal jedha verify by phone number jedha bilbila keessaniin verify gootuu jechuudha. Yoo kana verify gochuu baattan maal dhabdani? Fakkeenyaaf kana yoo verify gochuu baattan kun yoo enable ta'uu baate wantoota isin dhabdan ilaallu. Custom thumbnail galchuu dandeessan video keessan irratti live stream gochuu dandeessanii video daqiiqaa 15 olii upload gochuu dandeessanii jechuudha YouTube irratti yoo kana verify gochuu baattanii jechuudha. Okay, kana verify gochuudhaaf verify by phone number kan jedhu kanarra gadi cuqaastu. Verify by phone number kan jedhu akkuma gadi cuqaastaniin gara nu fidee jira jechuudha. Akkuma asirratti argitan phone verification jedhee dhufee jira. Tekstiidhaan immoo koodiidhaan bilbilaan asii galuu barbaadan jedha koodiin jechuudha. Nus tekstiidhaan text kan jedhu ragootuu jechuudha. Jala kanatti akkuma argitan select your country jedha. Country irratti United States jedhee nu dhufee jira jechuudha. Ana bakka country jedhu kanatti akka reefisanii miti Itoophiyaa filattu jechuudha. Itoophiyaa keessa yoo jiraattan Dubaay yoo jiraattan Dubaayin filattu. Sababni isaa maalinni bilbila amma harkaa qabdan san irratti isinii gala waan ta'eef koodiin keessan Itoophiyaa keessa yoo jiraattan bilbila Itoophiyaatti galchitu jechuudha. Bilbila amma harkaa qabdan san gadi cuqaasna yeroo tokko. Akkuma gadi cuqaasneen haala kanaan nu dhufee jira jechuudha. Gara oliitti ol deebisuudhaan gara oliitti ol oofuudhaan kino akkuma argitan gara oliitti ol oofuudhaan kino Itoophiyaa kan jedhu kino taasirti Itoophiyaa kan jedhu gadi cuqaasna. Itoophiyaa kan jedhu akkuma gadi cuqaasneen haala kanaan nu dhufee jira jechuudha. Lakkoofsa akkana fakkaatu galchaa jedha. What is your phone number jedha. Phone number kan jedhu san gadi cuqaasuudhaan phone numberii keessan galchitu jechuudha. Duwwaa 9 jettanii jalqabdu. Haala kanaan phone numberii koo galchee jira jechuudha. Akkuma phone numberii keessan galchitaniin jala kanatti akkuma argitan next kan jedhu nu dhufee jira. Next kan jedhu sanarra gadi cuqaasna. Next kan jedhu akkuma gadi cuqaasneen gara nu fidee jira jechuudha. Haala kanaan digitii 6 koodii verification galchee jira jedha. Bilbila mikeen message keessa laallaa jechuudha. Koodichi galee jira jechuudha. Koodicha galchinaa jechuudha. Okay. 91
558. Okay. Haala kanaan koodichi nuuf galee jira jechuudha. Submit kan jedhurra gadi cuqaasna. Okay, akkuma asirratti argitan phone number verified nuun jedhee jira jechuudha. Phone numberiin verified ta'ee jira nuun jedhee jira. Akkuma asirratti argitan you can also this window go back to YouTube jedha. Gara duubaatti deebi'aa jedha. Gara YouTube'itti deebinaa jechuudha. Okay, gara duubaa deebinee jira jechuudha. Amma kan argamnu setting YouTube Studio keessatti jechuudha. Akkuma asirratti argitan internet featuring kan reefii sun kan bilbilaan verification nuuf fide sun jechuudha. Haala kanaan enabled nuuf ta'ee jira jechuudha. Amma booda viidiyoo deeqaa 15 olii thumbnail galchuu live stream gochuu ni dandeessu jechuudha. Kallattumaan nuuf banamee jira jechuudha. Kuni bilbila keenyaan nuuf banamee jira jechuudha. Okay, kan sadaffaa kunoo akkamitti banama? Advanced featuring kuni akkamitti banama gaafa jettan gadi tuqnee ilaallu. Okay, kana on gochuudhaaf akkuma asirratti argitan viidiyoo upload gochuu jedha wantoota adda addaati jechuudha. Create more live stream daily dha. Hirmaannaa isin gootaniin hirmaannaa isin YouTube irratti gootaniin YouTubein yeroo booda ufumaa isaatii kana enable isiniif godhaa jechuudha. Ammaaf kun hin banamuu jechuudha. YouTubein ufumaa isaatii enable isiniif godhaa jechuudha. Kuni kallattumaan lamaan kunniin nuuf banamee jira. Kan sadaffaa kun suutaan hirmaannaa isin YouTube irratti gootaniin viidiyoo upload gochuu yeroo eegaltan live stream gochuu yeroo eegaltan commentii gochuu yeroo eegaltan nama subscribe gochuu yeroo eegaltan ufumaa isaatii YouTubein hirmaannaa keessan ilaalee isinii banaa jechuudha. Okay, kallattumaan siitiin kana xumurree jirra. Jala kanatti akkuma argitan save jennee gara duubaa deebinaa jechuudha. Gara duubaatti nu deebisee jira jechuudha. Gara channel customizationitti jechuudha. Asirratti akkuma argitan banner image galchaa jira akkuma reevisan banner image qopheeffattan yoo jiraate upload gootuu jechuudha. Banner image hojjechuudhaaf applicationii waan akka Pixel Lab, Pexels, application waan akka Canva fa'aa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Websaayitii akka isanii fayyadamtanii banner image bareedaa hojjechuu dandeessu jechuudha. Asirratti akkuma argitan jala kanatti profile picture galchaa jira. Mee profile picture galchee isinitti mul'isu. Profile picture galchuudhaaf upload kan jedhu kanarra gadi cuqaastu. Upload kan jedhudha akkuma gadi cuqaastanii profile picture qopheeffatanii yoo jiraate isa filattuu jechuudha. Ani kana qopheeffadhee jira kana filadhaa jechuudha. Akkuma filattanii dan kan jedhudha gadi cuqaastu dan gootu. Akkuma dan gootanii haala kanaan profile picture keessan isinii qopheessaa jechuudha. Innummaan deebitanii ammallee dan kan jedhudha gadi cuqaastu. Dan kan jedhudha akkuma gadi cuqaastanii haala kanaan beekuu edit jedhee haala kanaan profile picture naaf galee jira jechuudha. Kana akkanatti sirreeffachuu dandeessu. Change gochuu barbaadan change as tuttanii change gootu, remove gochuu barbaadan remove gootu jechuudha. Name haala kanaan galee jira jechuudha. Descriptionii channeliin keessan waa'ee maal irratti hojjeta, social media irratti hojjetamoo, motivational video hojjetamoo, waa'ee maalii hojjechuu barbaadan kan jedhu asitti YouTubeidhaaf ibsituu jechuudha. Inni biraa immoo jala kanatti akkuma argitan viidiyoo watermark jedhee nu dhufee jira. Watermarkii viidiyoo keessanii haala kanaan asitti dhuftanii upload gootuu jechuudha. Kallattumaan namni watermarkii kana yoo tuqe subscribe channelii keessan godhaa jechuudha. Viidiyoo irratti haala kanaan isinii dhufaa jechuudha. Kanneen galchuu dandeessu, kanneen suuta irra deebinee viidiyoo birootiillee ilaaluu dandeenya jechuudha. Amma kallattumaan profaayilii keenya wantoota adda addaa kanneen cancel kan jedhu kana cinaa publish kan jedhu jira. Publish goonaa jechuudha. Kallattumaan publish kan jedhu gadi cuqaasu. Publish kan jedhudha akkuma gadi cuqaasneen haala kanaan publish nuuf ta'ee jira jechuudha. Chaanalichi wanti marti xumuramaa jira. Sekendii muraasa obsa. Akkuma asirratti argitan changes publish jedhee nu dhufee jira jechuudha. Gootuu channel jedhee nu dhufee jira. Gara chaanalii keenyaa deemnee ilaallaa jechuudha. Kinoo profaayiliin keenya nu galee jira. Wanti marti nuuf xumuramee jira jechuudha. Chaanalii keenya bifa milkaa'aa ta'een parsantaa 100 bifa kompiliitir ta'een chaanalii keenya haala kanaan kireetiin nuuf ta'ee jira jechuudha. Akkuma asirratti argitan beekuu edittuu jedhee nu dhufee jira. Handiliin galee jira. Kinoota akkuma asirratti argitan profaayiliin nuuf galee jira. Wanti marti nuuf xumuramee jira jechuudha. Wanti hafee yoo jiraate koomentii keessatti barreessuu keessan hin dagatina. Wanti isiniin galee yoo jiraate koomentii keessatti katabuu keessan akka hin daganne isiniin jedha. Chaanalii kanaan gammaatti subscribe yoo goone subscribe godha. Viidiyoo kanallee like gochuu keessan hin dagatina.